Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabachaa. Kun chaanala keessan Soofuma Raappiidha. Anis Mu'edha. Egaa akkuma baratame har'as viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan ilaallu as dhiyoo kana keessa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo yeroo baay'ee namoonni baay'een YouTube chaanaliin isaanii, Facebookiin isaanii, Telegrama, Imo, Viber isaanii, Twitter isaanii yeroo hack ta'u yookaan namaan hatamu baay'atee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana addunyaa irratti sadarkaa addunyaatti hakaroonni warroonni akkaawuntiiwwan adda addaa nama jalaa hatuudhaan balaa adda addaa namarraan gahan baay'atanii jiran. Egaa guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe sadarkaa addunyaatti wantoota yaaddeessaa ta'e kana akkamitti itti fayyadama isaa sirreessuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Keessattuu warroonni akkaawuntiiwwan adda addaa credit deebitii adda addaa biyyoota adda addaa keessatti jechuudha PayPal, YouTube chaanalii qabdan qarshii karaa adda addaatiin online irratti qarshii adda addaatitti jechuudha mobile bankiiwwan adda addaa banuudhaan emailiidhaan lakkoofsa bilbilaatiin wanta adda addaatiin banuudhaaf itti fayyadamtan jechuudha. Egaa guyyaa har'aa immoo kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe wantoota kanaan wal qabatee balaa adda addaa isinirra gahu kana akkamitti ofirraa hambisuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo Facebookiin kan koo na jalaa badee jira, namaan hatamee jira yookaan immoo hack ta'ee jira. Imoon kan koo, Telegramni kan koo, Viber kan koo, WhatsAppiin kan koo, wanta adda addaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo, YouTube chaanaliin kan koo, emailiin kan koo. Egaa wantoonni kunniin wantoota baay'ee ofirra qabanii, iccitiiwwan adda addaa ofirraa qabanii, so namoonni adda addaa yookaan hakaroonni adda addaa sadarkaa addunyaatti wantoota adda addaa kana haggochuudhaan yookaan to'achuudhaan iccitii namootaa yookaan seenaa namootaa iccitiiwwan adda addaa jechuudha baasuudhaan sadarkaa addunyaa irratti egaa information yeroo ammaa kana baay'een keessan beektan wantoonni akkanaa kaffaltiidhaan kan argamanidha. Akkaawuntiiwwan adda addaa nama jalaa hatuu ni danda'an. Isinis guyyaa har'aa irraa kaaftanii Telegrama kan koo, Imo kan koo, Facebook kan koo, YouTube chaanalii kan koo, emailii kan koo na jalaa badeera yookaan namaan na jalaa to'atameera jechuu keessaniin duratti viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwachuun nagatanadha. Sababni isaas waa tokko qofaadha. Yeroo baay'ee namoonni Facebook, Imo, Telegrama, Viber, WhatsApp, YouTube chaanalii, emailii yeroo banatan strong password ittiin fayyadaman. Strong password maalidha? Akkamitti itti fayyadamtan? Hakaroonni yoo strong password kana maaliif to'achuu hin dandeenye waan jedhu tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti daawwachuun dagatanaadha. Warroonni akkaawuntiiwwan adda addaa bilbila keessan irraa qabdan viidiyoo kana daawwachuun dirqama isinitti ta'a. Guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe strong password akkamitti uumuu dandeessan, strong password maalidha? Akkanumallee hakaroonni hoo passwordiiwwan akkamii nama jalaa salphamatti hatuu danda'an kan jedhu isiniin gaha. Egaa amma gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun nagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irraa godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun nagatanaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ce'in. Egaa akkuma mata duree irratti isiniif ibsuudhaaf yaale dhaggeeffattoota kan koo yeroo baay'ee akkaawuntiiwwan namoota hakarootaan yeroo hataman arginee jirra. Facebookiin nama, Telegramni, Imoon, Viber, emailiiwwan adda addaa, YouTube chaanaliin. Egaa wantoonni kunniin yeroo namootaan hataman arginee jirra yookaan hack ta'an arginee jirra. Kun sababa maaliitiif akka ta'e har'a isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa wantoota kanneen hatuudhaan namoonni beekaman warroonni computer programmingii adda addaa barachuudhaan sadarkaa addunyaatti wanta kanarratti bobba'an hattoonni jechuudha jiran hakaroota warri jennu jechuudha. So guyyaa har'aa kana password akkamitti uumuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Password emailii keessanii, kan YouTube keessanii, kan Telegrama, kan Imo kan barbaadan jechuudha. Bifa har'a isinitti agarsiisu kanaan uumuu ni dandeessan. Kun kan isin qarqaaruuf jechuudha warroota hakaroota ta'an kanaan YouTube chaanaliin keessan, Imo keessan, Telegramni keessan akka hin hatamnetti ofirraa ittisuudhaaf isin qarqaara. So guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisuudhaaf deemu wanta kanadha. Akkamitti password uumuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Passwordiin bakka sadiitti qoodamu. Tokkoffaa strong password kan jedhamu yookaan password cimaadha. Inni lammaffaadha immoo middle password yookaan password giddu galeessa ta'edha. Sadaffaan immoo weak password yookaan password dadhabaa jedhamee bakka sadiitti qoodama jechuudha. Yeroo baay'ee hattoonni yookaan hakaroonni passwordin isaan cabsan password middle password jedhamu yookaan password giddu galeessa ta'ee fi weak password yookaan password dadhabaa ta'edha. Yeroo baay'ee kan cabsan. Yeroo baay'ee strong password yookaan password cimaa cabsuu danda'an jechuudha hakaroonni kunniin yookaan warroonni computer programmingii baratan jechuudha. Password yeroo uummatan jechuudha kan Facebookiidhaaf ta'uu danda'a, emailiidhaaf, Telegramaafi Imoodhaaf yeroo uumtan jechuudha. Password tokko yeroo create gootan yookaan uumtan wantoota itti fayyadamuu hin qabne tasumayyuu wantoota itti fayyadamuu hin qabne duraan dursee isiniin hanga'u. Tokkoffaa guyyaa dhaloota keessanii yookaan birth of day kan jennudha. Guyyaa dhalootaa itti fayyadamuu hin qabdan jechuudha. Salphumatti warroonni computer programmingii kanneen baratan jechuudha salphumatti hack gochuudhaaf isaan tajaajila. Inni lammaffaa immoo adreesii yookaan teessoo keessanidha. Teessoo inni argamtan salphumatti tilmaamuudhaan argachuu ni danda'ani. Inni sadaffaadha immoo phone number yookaan lakkoofsa bilbilaa kan jennudha. Afuraffaa immoo family name yookaan
maatii keessan maqaa maatii keessanii fi kan keessan gonkumaa wantoota kanneen isinitti hime kana ittiin fayyadaminaadha. Wantoonni kun salphamatti tilmaamuudhaaf illee nama hin dhiban. Fakkeenyaaf namni tokko lakkoofsa bilbila nama tokko hin beeku yoo ta'e password Facebook isaa argachuudhaaf yoo yaale lakkoofsa bilbila isaatti yookaan ni fayyadama jedhamee waan tilmaamamuuf salphamatti tilmaamiidhaan argachuudhaaf baay'ee yeroo isaan ittiin fudhatu. So wantoota kanneenitti yeroo hundayyuu password yeroo uumtan ittiin fayyadaminaadha. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu password cimaa yeroo uumtan maal itti fayyadamuu qabdan kan jedhu isiniin haa ga'u. Tokkoffaa qubeewwan 8 hanga 12 kan ta'etti fayyadamtan jechuudha. Lammaffaa irratti immoo capital and small letter kan jedhu yookaan qubee guguddaa fi qubeewwan xixiqqoo ta'anitti fayyadamuu qabdan jechuudha. Yeroo password tokkotti uumtan wal keessa makuudhaan qubee guddaa fi qubee xiqqaa itti fayyadamuu dandeessan password keessan irratti. Sadaffaan immoo number yookaan lakkoofsa itti fayyadamuu dandeessanii lakkoofsi kun maal ta'uu qaba kan jedhu duratti isinitti himeen ala ta'uu qaba. Fakkeenyaaf kan barbaadan lakkoofsa barbaadanitti fayyadamuu ni dandeessanii garuu lakkoofsas password keessa galchuun dirqama. Afuraffaa immoo simbooliiwwan adda addaatti fayyadamuu yookaan mallattoowwan adda addaatti fayyadamuudha. Mallattoowwan adda addaa mallattoo akka ida'uu hashtag slash kan jennu jechuudha. Mallattoowwan adda addaatti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Egaa bifa kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo strong password yookaan password cimaa uumuu kan danda'u jechuudha. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo namni tokko Facebook isaatiif, Telegram isaatiif, Imo isaatiif, email isaatiif, YouTube channel isaatiif, akaawuntiiwwan adda addaatiif jechuudha. Keessattuu warroonni hojii online hojjetan kan akka PayPalitiif, akaawuntiiwwan adda addaatiif jechuudha password akkamitti uumuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisu. Namni amma screen irratti argitan kun caalaadha jennu. Caalaan password cimaa tokko uumuu akkamitti danda'a kan jedhu mee isinitti agarsiisu. Jalqaba irratti caalaan maqaa caalaa jedhamu keessaa caa fi caan kaapitaalidha. Aan immoo kan itti aanee jiru jechuudha. Akkuma screen irratti isiniif barreesse kana caalaan bifa kanaan barraaha. Ergasii caa fi ni fudhata jechuudha. Password strong password kan jedhu kana uumuudhaaf. Lammaffaa immoo bakka itti barnoota itti barate ta'uu danda'a. Magaalaa inni keessa jiraatu ta'uu danda'a. Wanta tokko keessa waa uumuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni caalaa jedhamu kun mana barumsa Shaashamanitti barate yoo ta'e fakkeenyaaf shaa ni fudhata jechuudha. So shaa ni fudhata. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo simboolitti fayyadamuu qaba isiniin jedhee jira duratti simboolitti fayyadamuu qaba. Simboolii keessaa immoo amma caalaan kan itti fayyadamu mallattoo doolaaraa kan fakkaatu kan amma screen irratti isiniif barreesse kana mallattoo doolaaraa kanatti fayyadamee jira. Simboolidha jechuudha. Caalaan bifa kanaan ammas uumuu danda'a. Yeroo hundayyuu akkuma isiniin jedhe strong passwordin dijitiin isaa 8 hamma 12 ol ta'uu qaba jechuudha. So amma kan itti fayyadamne maalitti fayyadamne simboolitti fayyadamnee jirra. Capital letterii fi small letteritti fayyadamnee jirra. Wanta dagachuu hin qabne kan password kana keessatti dagatamuu hin qabne fakkeenyaaf password inni uumaa jiru kan Facebook yoo ta'e faa ni filata jechuudha. Faa capital ni filata. Sababni isaas kan Facebookiti hin dagatu ka argitanii hin dagatu jechuudha. Kan Facebookis passwordin kun isin kan email ta'e yoo ta'e fudhachuu dandeessan kan barbaadan jechuudha. Qubee hin daganne fudhachuu ni dandeessan jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo amma immoo maalitti fayyadamuu danda'a jechuudha. Lakkoofsatti fayyadamuu dirqama isinitti ta'a. Irra deebi'ees simboolitti fayyadamuu dandeessa. Fakkeenyaaf aatitti fayyadamuu ni danda'a. So simboolitti fayyadamuu danda'a ammas irra deebiidhaan jechuudha. Akkuma asirratti argatan. Ergasii immoo lakkoofsatti fayyadama. Fakkeenyaaf lakkoofsi inni jaalatu yookaan guyyoota ayyaanni irra oolan yookaan immoo lakkoofsa jaalatu tokko fakkeenyaaf fulbaana tokko yoo ta'e fulbaana duwwaa tokko jedhee asirratti ni barreessa jechuudha. Fulbaana tokkodha. Fulbaana tokko hin dagatu jechuudha. Jiruuf jireenya isaa keessatti fulbaana tokko hin dagatu jechuudha. Salphumatti ni yaadata waan ta'eef. So haala kanaan itti fayyadama jechuudha. Akkuma screen irratti argartan caa guddoodha. Aan immoo smallidha. Shaashamanii kan jedhu irraa immoo shaa fudhannee jirra. Akkuma screen irratti argartan mallattoo doolaaraa fudhannee jirra. Facebookidha akaawuntiin inni banuudhaaf deemu kan Facebookii waan ta'eef faa kaapitaalii kan Facebookii ibsu fudhannee jirra. Ergasii immoo simboolii keessaa aat fudhannee jirra. Guyyaa keessaa immoo fulbaana 01 fudhannee jirra yookaan duwwaa tokko jechuudha fudhannee jirra. So caalaan password cimaa haala kanaan uumuu ni danda'a jechuudha. Password kun hakarootaaf baay'ee ni dhiba jechuudha. Sababni isaas capital letter of keessaa qaba, small letter of keessaa qaba, simboolii of keessaa qaba, lakkoofsa of keessaa qaba. So isaan cabsuudhaaf hin danda'an password akkana jechuudha. Egaa bifa kanaan emailii keessaniif, YouTube channelii keessaniif, Telegram keessaniif, Imo keessaniif bifa kana wantoota akkana kanatti akka fakkeenyaatti isiniif ibse malee haala kanaan fayyadamtanii password uumuu ni dandeessanii. Password salphaa ta'e hin uuminadha. Yeroo hundayyuu lakkoofsa bilbilaatti maqaa keessanitti fayyadamtanii guyyaa dhaloota keessanitti fayyadamtanii yoo itti fayyadamtan salphaamatti beekuudhaaf fi tilmaamuudhaaf hakaroota hin dhibu jechuudha. Kanaaf password tasumayyuu cabuu hin dandeenye haala kanaan uumuu dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. So
guyyaa har'aa qabdanii passwordii kana uumuudhaan akkaawuntiiwwan keessan akka hin cabne yookaan namni hin cabsine yookaan hidhanne gochuu ni dandeessan jechuudha. Egaa bifa kanaan strong passwordii uumuun kan danda'amu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtan jechuudha. Yeroo baay'ee argitan yoo ta'e dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntii wayii yookaan uumtan ta'e kaampaaniiwwan sanirraa lakkoofsa dijiitii 6 singa fakkeenyaaf email yeroo banatan dijiitii 6 lakkoofsa bilbilaa keessan irratti isiniif ergamu. Inni sun dijiitii 6 isiniif ergamu kun email irraa kaampaanii email irraa jedhamu kanarraa dijiitiin 6 sun koomaniidha nama hundaafuu ni ergama. Garagara ta'uu danda'a garuu ni ergama. Garuu inni akka passwordiitti hin fayyadamu. Passwordii mataa keessanii akka uumtan immoo carraa isiniif laata. Sababni isaas kan isaan ergan sun hakarootaan salphamatti hatamuu waan danda'amuuf isa san qofatti amantanii isa san qofatti galchuun qabdanii kan keessan immoo create account ka jedhu isinii dhufa achirratti bifa amma isinitti agarsiise kanaan passwordii cimaa ta'e yookaan strong password isa ta'e itti galchuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa guyyaa har'aa kaftanii Facebookii keessan, YouTubein keessan, Imoon keessan, Telegramni keessan, email keessan isin jalaa baduudhaan yookaan namootaan cabuu duratti yookaan hakaroota harka seenuudhaan duratti wanta kana sirreeffachuu qabdu jechuudha. Egaa namoonni baay'een sababa passwordiiwwan dadhabatti fayyadamaniif akkaawuntiiwwan isaanii yeroo baay'ee yeroo dhaban argine jira. Namootaan yeroo jalaa hatamu argine jira. Keessaanis namoonni baay'een na gaafatanii Facebookiin kan koo namaan na jalaa hatamee jira, Imoon kan koo namaan na jalaa hatamee jira. Warroonni naan jettan baay'eedha. Sababni isaa guddaan kanaadha. Strong password waan hin fayyadamnee fi strong password immoo bifa kanaan bifaan amma isinitti agarsiise kanaan uumuu ni dandeessanii. Egaa guyyaa har'aa kaaftanii Facebookiin kan koo, Telegramni kan koo, Imoon kan koo, YouTube channeliin kan koo, email kan koo na jalaan badeera jechuu keessaniin duratti haala kanaan passwordii cimaa uumuudhaan ofirraa ittisuu ni dandeessan jechuudha. Hakaroota warra jedhaman kun warroonni hakaroota ta'an suusima waan qabaniif malee wantoonni kunneen irraa isaanis bu'aa qaban. Namni hatu akkuma beektan baay'ee keessan bu'aa barbaada. So akkaawuntiiwwan adda addaa yeroo hatan qarshii adda addaa argatu jechuudha. Fakkeenyaaf emailii yoo kan hatan ta'e YouTube channel yoo qabaatan qarshii yoo hojjetaa jirtan qarshii achirratti argamu hundayyuu ni fudhatu. YouTube channel keessanis ni fudhatu. So wantoota akkanaa kanarraa of eeguudhaaf passwordii akkanatti akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Ammaan booda rakkoo kana furuudhaaf strong password itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Wanti kun namoota baay'ee ni qarqara waan ta'eef namootaafis share gochuun dagatanaadha. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Warroonni hanga ammaatti YouTube channel keenyatti hin dabalamin subscribe godhuudhaan YouTube channel keenyatti dabalamaa isin jecha akkanumallee mallattoo bilbilaa ol irra godhadhaa. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelchaa immoo like fi share gochuun dagatanaadha. Viidiyoon kun namoota baay'ee qarqara waan ta'eef like share gochuun irraa hin fatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deemina. Horaa bulaa.